ንግግር ያደርጋል። ከንግግር በኋላ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች እድሉ ይሰጣል። በተለይ ከሩቅ ሀገር የመጣችሁ እና ከዛም በኋላ ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። አከማታ Olani jirtani konsari tokko garta ugan olseenu dadhabbiin qaban ture nanno kumne dadhabbiin qaba kalee guyyaa guutuu 8 am to 8 pm ayyoota North America irraa walga'e wajji walga'e ture bukkee irraa kaasaa ture. So I had a very long day yesterday. Samboota Zoom meeting qaban ture gara manaas I think 4 am itti ka'ee dhufe egaa as dhufe jara kana wajjin warra hedduu adda wajjin walga'e waan tureef I'm getting old, you know. I just have to admit. Akka duritti akka guyyaa deemu akka dandeenye limiti kiyyaa salphuu jira. Dadhabeeti malee nagaan qaba. There is no problem. But I'm really exhausted. Obura kana qophiitee Red Bullis dabaladheetiin jira. Waggaan madaraka irra kaa'ee haasawuu eegale energy deemu. Don't worry. Recharge, you know. Like a car. Sanumaa fi warra Dallas, thank you. It's always beautiful to see you. Amata meeqa asitti deemna. Arra onera ke fardos niya to koma. That was the biggest horse I've ever seen. Yo gama gala to mararu. Fardan goi desh bhi kevan nahi kaam kar rahe. This is good community. Onera da asitte devna round burger tari durada battani olim marianna. So dynamic community. Around the face goji marechun. Dunga mada. I just want to speak about someone, Elias. One day, we never believed in hierarchical leadership. There should be what Ligambar is with the Tillis, Adi, Kukun. It never was. Irio Margamana, comrades, were friends. This guy doesn't age. I knew him 20 years ago. 2005. Who? Now. Now what? Well, I knew him I met him, before I met him, we started talking in 2005. The first year I came to America. He was older than what he is today. The kids were like, one was not born, I think. One was a small guy. Ega Kafsa Walidan. Kambar Walidan. He has been my right-hand man for a long time. We did Walde Dargagoda, and the other time, Gafan Dargagoda, Garava Prokop, Walde Dargago, Wali Jarre, Ruba, Avaska, Mambuto, and Jari, Boroswana, and Jarvan, Nuke down the Ariani, but he was at the back. Sambodas, Gava, Oromo Versis, Timone. Osas Gava president, he was my man. I think I spent more time on the phone with this guy than with anybody on earth. It's incredible, you know. And I think that's why I'm deaf now, almost. I'm not deaf, but it's going down. Of course, there is Bosnia. His partner, his wife. You know, this thing we do, one little to go, for us, we are at the forefront. You can actually see our sacrifices. You can see the hardship. You can see how tired I am. But you really cannot see the sacrifice of our women. Bosnia literally raised the 2 kids alone because I stole her husband for last 20 years. For last 20 years I took him away. And the kids graduated. Now, you can kick him out if you want. But I still need him though. I just wanted to say thank you. We are friends, we are comrades, and of course, he would not have been able to do this without you, the community. Community Jabakaba, hero of Jaja. You know, he says, I will beat Minnesota. I know there are maybe 50 people here, but he always says, no, I'm going to do better than Minnesota. I knew he's not going to do it, but I still say, yeah, he can do it. Of course, we have this guy, I think it was my security, my bodyguard, my security for 3 months. Yeah, you know why I tell you this is? We are friends and we are comrades.
I am their best friend and I'm their boss. At the same time, we have a policy, which is work hard and party hard. There is certain one who don't talk. But what we do, we have to do the 6 a.m. they get up. Someone from Djibouti got a security detail to a case. I'm not both in Jirana, where is that cowboy guy, Nigel? And I was like, who is the cowboy guy? Then I have to go back to my memory. Why do I say this? Because the people around me are the source of my success. I'm a very successful person. I'm not so dumb and karate. I achieve almost everything I desire, everything I plan. But it's not because of my strength only. Because I'm surrounded and I'm blessed by strong friends, strong comrades, and a strong community. You. Thank you very much. Gavan Kenya Rakau, Fiamma, I think Kilo Shan in the valley. I will be connected to Sona Yachisan. Warin berada burger karena sentul dari usulnya tu, karena magalon jadi magalan mau sedih nanti, gapan Amerika dari itu ni, kebetulan si gapan biar dia kisah sana kan kayaknya dia ada kisah, nyata kan ada kisah na, yoga ni mukana Kilimanjaro di bawah sudah musuh kapata buaya putam, so manu minta, I just want to say the love you have for me, the love I have for you, is the source of our success. Thank you very much. I will open up the floor for discussion. Just let us development. Wala man ray na sa jira rakom bisa ni woni gurgudo lama makaruf. To kolola. Walwara si biyati dadar kaise jira. Urre se jira. Oromia lola kaise jirti, nano amara lola kaise jirti. Now there is a new war coming up. The gay funda. Namichi ammas lola grati. Lugal chura dema. Itigra ni ertra lola banu demu jira. Just since I started this campaign to stop further destruction, he is adding more destruction. Dubbi warra Tigray keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota timpelle lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuu deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daaraa wal ulaa taa'uu deemuu jira. Sudaan as kollaabsite. Somaaliyaan fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu. Namni fayyaa qabu. Namni xiqqaa wayaatu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaan deebisee tasgabbeessuudha. But ammas dinqisii biraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize goota ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Ammas lola galchuu jira. Biyya sanitti arguu jira. Jirtanii mi? Jeneraalli gurguddaan kan silaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha. Lolli dhugee. Prime Minister Hayilamaariyaam kan madura angora ture lolli dhugee. Presidentiin lolli dhugee jennaan angora ari'a. Presidentiin Saalorqa lolli dhugee jennaan ari'a. Ammas lola biratti geessutti. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war-related issues. Karasaa kumee fi kabeelaan kumee fi kabaqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaasalee deeggartu galaaltan Itoophiyaan takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible
We are facing a very, very difficult situation, isn't it? Dinagdee fudhadha. Naggaadee firan qabdanii biyya. Hanga feetatu jaareerra namni waan nyaatee bulaa jira. Qaaloommina qofaa miti. Osoo inni walii salaa PowerPoint isin agarsiisu qaaloommina qofaa miti. Qaaloommina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Bobaan gaafa bituu nan qabatu gargaashii deemu akkana fakkaate. Amma officially isaan dadda. 250 garuu barbaadee bituu hin dandeessu warra. Sanirraan biraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what he was saying yesterday, Jimmatti. Magala guutuu diiganii fixanii. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Akkuma keeyyoo dhalatee guddate. Magaalaa xixiqqoo aggaaruu fudhadhu, galamsoo fudhadhu. Manni ka jiru karaa qofarra. Naganni ka jiru. Dukkaanni akkasuma achuma jiran. Kana diigee fixeeti. Uummanni Jimmaa kaasaa al ta'e quunyamte. Uummanni akkamitti kaasaa gaafata milishaa irra taa'ee rasaasa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wanni dubbatu jirruuf dhiibbaa godhu jirru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. It's a must. Lolli dhaabbachuu baannaan anuu diaspora takka ka harka distii keessa kaatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lolaa kun itti fufnaan foora waan kee keessan hin kasaarinaa. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondarirraa, Gojjamirraa, Wallaggarraa, Baalirraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitti galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin walii alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo gante mana yoo jaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qaba jettee dalagatte is fine. Garuu ala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf uummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis uummata birattis nama gaafachiisa. This time, we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree uummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa sheeyitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu. We will not tolerate that. Kana namu beekuu danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnees ilaallu. Biyya teenya uummata keenyaatu keessa carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareeyne amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa. Qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana nagarra. Maqaa keenyaan hoggaa isaan biyya diigan callifnee ilaallu. Ibidda itti shidu jirra amma itti shidna. Ibidda kanaan yoo tole ni diriira. Ta'uu baannaan ni caba. Kana waggaa jennu isin akka dhoosisuudhaaf isin mirkaansuudha miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagee hin barbaanne, karoora malee nagee hin barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne. Ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirni isin jiru biyyi isin jiru uummanni dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop it.
We will do whatever it takes to ensure we save our people and our country. Yeah. Kana resolve Kenya akka hubattanii barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country. I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaalu. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jee, Sanboota Amaaraa jee, amma Eertira jechuu barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bishooftuu. Osoo ijaahu magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi uummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabatuuf tattaaftaa jirra. Banni isin gaafannu nu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee itti buufuu hin qabneef hojii kanatti seenne akeekni an amma deemuuf kitaaba isin gurguruuf miti. Kitaaba kan buy it online. That's not an issue. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discuss. So that both garuftan not dilimne akan jenne. Amma duras walu jennu da. Medias gaba jaru sil marenneti. Sirna duras oga gegesinu semua marenneti. Kamma kana ni gegesina. Either we will shape it up or we will get out. Warri naatu isaan irraa qabdanis warri killee takkas kaa'attanii killee taan achi kaa'attanis booda akka wal irraa laallee fi akka wal hubannuu fi hagama isinitti immoo barbaadeen marii gaafilee yoo kaaftan gaafilee kan mareen nu taata ni haasofna. Marii kana cinaa banatti kan godhaa jirra kaan immoo akkuma isin jee yeroo dheeraadhaaf magaalota adda addaatitti wantoota keessaan mareetu qabnu saayyoota wajjin hogganoota wajjin mareetaa dhufna. Kanarra jira galatooma.